Kana mujalen amarre Ahmad Jama Muhammad Kamal Jama jolle si kabda kafachisani kadisani kafachisai chashi kabna Amara kabda mare kadindisina Ashama harka fuuni oduu gammachiisa dhugaa waan hedduu akkaan namatti tolu waan hedduu nama gammachiisullee dhugaa dubbachuudha fi ahuma bosona baalee kun hedduu agalatomu Oromoon gurbaa kana nama kana jabeeffachuu qaba jechuudha akkasuma gurbaa mucaa kan dheengaddaa fi achi torbii tokko guutuu tumamaa ture mallaayini hagas ga'u irraa buufamee ture akaawuntii jara sanii cufsiiseetiin jira akkasuma mallaqallee gararra jiru qixxee irraa deebifnee jirra erga mucaan bahee bakka gaarii inni ga'ee mirkaneeffadhee booda haala jiruun ambaasedhaa fi akkasuma warroota mootummaatiin akaawuntii san qabsiisee seera jala oolchee jira akaawuntii cufsiisee jira jedhee jira oo maashaallah waan akkaan gaariidha waan akkaan hedduu namatti tolu jechuudha dhugaa dubbachuudha fi nama kana jabeeffachuu qabdi Oromoo nama rakkataa hunda bira xiqqaa guddaa odoon jennetti hunda isaatu bira dhaabbatuudha hedduu galatoomii isaan jenna agartee wanti garaa si nyaatu haasaya kanaa fi boo'icha namni achirratti baheetiin hin boo'isan wanti garaa hunda irraa si booressu beekta. Dhugaa keetti Allah. Assalaamu alaikum. Killeen bakka argitetti jabti. Homaa ilmi dhiiraa homaan ta'u maatii agartee maatii inni ni jira jedheetiin hin biyyaa bahe san agartee achi san bira haa dhaabbannu warri asirra jirtan kun guutuun isaanii san bira haa dhaabbannu isin hin jedhaan agartee daa'imni kun innuu mataan isaatu daa'ima iyyataan maddan kana guddisa fakkeenya nama jaajee amma mucaa kana malee nama jaajee na fakkaata. Mucaa kana malee nama jaha agartee wanti takka hin jirtu sunuu manni sunuu irratti jigee jira agartee waan rabbiin isinitti dhiise waan rabbii isinirra kaa'e akka rabbii isin dandeessiseen sama jalaatti nama qarqaaruutii akka qarqaartan kabajaa fi jaalala. Mee yaada keessan ba'a warri kunneen illee warri as keessa jirtan namni yaada keessan ba'a tara walii kennaati. Assalaamu alaikum. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Oromooti yaa duraan dursee alhamdulillahi rabbil alamin isin jedha warroonni asirra jirtan hundi keessanuu jechuudha. Baga gammaddanii baga walumaan gammannee isin jedha inshaallah. Ammas gargaarsi jiraatee karaa waasaappiidhaan lakkoofsanuu maxxansaa fi guruupii keessanuu galchaa waan qabnurraa immoo gargaarra. Inni guddaan immoo mucaa kana bahee nagaan arguun isaa hedduu nu gammachiise wallaahi Oromoo qaaliitiyya. Dhugaa rabbii gaafa xiiqe Oromoo ta'ee dhalachuun kiyya hedduu tokko itti gammade hundi keessanuu galatooma rabbi jajaa keessan isiniif haa kafalu. Ammas waan gargaaruu qabnu ni gargaarra lakkoofsa koomantii jalatti nu barreessa lakkoofsa waasaappii guruupii keessa nu seensisa. Ayya inshallah takka warri gargaaruu barbaadda warri asdala jirtan kuni yoo mucaa kana gargaaruu barbaadan abbaa miskiina san gargaaruu barbaadan koottaa gara guruupiititti waan rabbi isinitti laaffise maari yaala shan illee hin taane itaaf faayidaadha. Oromoon akki jette loomii 50 nama tokko baa nama 100 nama 50 geetti jette har'a yaala takka yoo isin buuftan isa hin fayyaddi. Mucaan kunillee immoo amma nama dalagatuu danda'u miti ta'uu fi tifuu akka isin agartan sanitti dararameetiin dararaa san keessaa gabba'e innis gargaarsa barbaada. Koottaati fooloo godhaa lakkoofsa keessan natti ergaa asirraa gadi wayita bu'e guruupii keessa isin galchaa hin gargaartanii isin jedha warri yaada qabda yaada keessan ba'a. Inshaallah galatoomaa. Assalamu alaikum. In dhaga'amu? Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Hin dhaga'ama dubbadhu. Akkam nagaa jirtu? Nagaa alhamdulillah. Nagaa. Baga rabbii mucallee nagaan baasee waan isaan fayyaa isaatiin ba'uudha. Dhugaa wallah. Aansee mootiyyuu ani wanti irra caalaan qalbii na cabse mootiyyuu ijoollee isaa sanii fi obboleewwan isaa sanii fi abbaa isaanii sanii abbaan isaa tokkoffaa haadhan qabu mucaan kun abbaan isaallee mootiyyuu ijaan hin argu. Nama guddaadha waan ta'eef ijaan hin argu deebi'ee mootiyyuu mucaanu daa'ima mataa isaatiin abbaan isaa haadhan qabu abbaan isaa ijaan lafan arganii
wallahi ne baay'ee tokko qalbii na cabse viidiyoo warra san argee jechuudha kanaafuu oromoo nu bicha odon ta'in oromoon hundi bira dhaabbachuu qaba mucaa kana maaliif tokkoffaa mucaan kun wallahi daa'ima abbaan isaa immoo akkuma isin argitan san ijaan hin argu ijoollee yatiimati yani haadha namni haadha qabaatee fakkeenyaaf abbaan isaa odoo ijaan argate maafi mushkila amma kun yatiima akka yatiimatitti jechuu ka qoxxoramu waan ta'eef wallahi oromoon hundi bira dhaabattee qofa odon ta'in والله أنا باقي وني قلبي كوتي نجاب والله فيديو راسن جتشورا مجان والله قرانا من ياتا باقي أباني ساني موتو سنغرتي akkasumatti firifate insha Allah agar garu wal bira hada bannu wal bira lamni shachana nama dhugaa tokko nama amaana bakkaan ga'u tokko nu godhaatini rakkoon qabu grupiin ni ijaarama amaana nama bakkaan ga'u nama dhugaa bakkaan beita obboleetti grupiin ijaaramee jira grupii keessatti yoo barbaade grupiin kama awwala mallaqa walitti qabanii mallaqa gara 15,000 gara 10,000 walitti qabanii mallaqni hafeessin jira grupii sanuma keessa galta ani linki grupii qaba mana kiyya follow godhi lakkoofsuma keenatti ergi ani grupii keessa si galcha ammuma yoo gabbuute lakkoofs keenatti ergi Mani ke abdiya hajar kan la kiyya kama adole jedhu kana manuma amma keessa baga rabbi abdi hase aan dhufa takka hase aan dhufa kennaati Ayye haasaa agartanii warriin rabbiin itti dhiise sumayyaa deebiin Oromoo eenyu kun yaan dubbatu Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah kana rabbi baga rabbi isin dammachiseen isin jaabbale jinki jaga kaale hedduu takka garaa nama wallahi wallahi gammanne gammachuun Oromoo gammachuu keetii gammachuun obboleessa keenya gammachuu keenya hundaati gammachuun egarteetiniin harka diinati daa'imni kun bahuu gammachuu keenya hunda nama beekutti jechaadha. Wallahi akka jaa'ibaatti beekuun dirqama nurratti alhamdulillah ala kulli innummaan boodhaa ta gargaarichaa rakkoo hin qabu. Amma ka'eessa jira. Amma wallahi waitsani kaleessa har'a guyyaa riyaadina kagalu mushawarri birangeenne jechaa jiranii suni fanaantaanii mucaa kana rame aanol irraa ifa godhanna riyaadina kagalu jedhaniiti mushawarri birangeenne yeroo saniif suudaanii ho'ii bira jira. Ifi achi bee miti bikkuma duraanii sanii. Achi bee jira suudaanii ho'ii bira jira suudaanii santuyyuu viidiyoo isaatu waraabee gadhiise. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahi wanti rabbi kana goone kun jiru beektaa abbaan sana akka bu'eetinitti ijjiin baqeen alhamdulillah galata. Yoo agarte bar wallahi wanni garaa si booressu wanni ammallee mataa kan keessa cinku wanni waa hedduu addunyaa mataan irrattuu maa dhaladhee si jechisiisu. Gocha abbaa sanii waan abbaan godhatan maammee kiyya duwidina cita jedha wallahi billahi akka agarteetini nama yookaan namni amirii irraa ta'e. Wallahi akkumaan ta'uun dhaboo islaayitti isa taatu ana taatee jira. Meegaa yaaboo wallahi jireenya kun akka fadhu qabaabee. Wallahi wanni si dhibaatanaa beektaa fakkeenyaaf yoo abbaan sun akkas godhatu yoo deebi'ee ollaan isaa akkas duuka godhatu yoo deebi'eetiniin mucaan nama gargaaru eenyu Ahmad Bosona Baalee sun akkasitti duuka booyu guyyaa meeqa bira oole Ahmad Bosona Baalee guyyaa 3 moo guyyaa 4 bira oole viidiyoo waraaba. Wallahi gurbaasan jabeeffadha wallahi birlaa warri dhiyaata. Maashaallah. Bar abbaa fira hundaati bar abbaa Oromoo hundaati bar walloo deemee walloo qarqaaraa jira deebi'eetiin bakki inni hin dhayne jiru baala irratti yeroo gurriin tokko wayii itti godhamee baala irratti akka baala hin dhayne yeroo san qofa gurrii san qofa inni deebi'e. Bikkuman dhayne qabu wallahi maashaallah rabbi jaalatu irraa urii dheeressu. Bakki inni bara fakkeenyaaf ati waa itti bilbiltee bakka akkanaa deemtoo jetteen. Wallahi osoo akkana lafan geenye bakka san dhaqa. Maashaallah tabarakallah wallahi rabbi urii dheeressu bikkuma jirutti Oromoo ta'an hundaa rabbi mataan irraan dhukkubsinaa jiraachisu wallahi itu tokko nama jettanii.
wallahi wanti garaa si nyaatu waan akkanaati agartee wanti ammallee xiqqoo garaan ittiin boorahu miidhama agartee maatii isaa sanii maatii mucaa kanaa sanii obboleeyyan isaati abbaa isaati abbaan isaa